maal irraa ka'eetiin biraa diigan amma hoo yaada akkamitti qabna isa jedhu waa xiqqoon isin gaafata jedheetti yaadni keenya bakka kanatti nuti hoggaa har'a wajjiniin teenyee waan kadhanne jennu har'a kadhannu qofa osoo hin ta'in ilmi namaa jireenya keessatti deemsa keessatti karoora qabaachuutu barbaachisaadha. Har'a osoo dalagaarra jiru boru maaliin dalagaa yoo Rabbiin na jiraachise waan akkamiin dalaguu qabaa isa jedhu karoorfatuutu barbaachisaadha. Kanarratti karoora isa kam qabna laata? Akkuma duraanii akkuma soomanaa wajji teenyee kana boodaa diigamnaadha moo soomana keessas wajjiniin baanee akkuma sanatti sana boodas hamma Rabbiin nu mijeesseen wajjiniin muhaadaraa keenyatti fufannaa diinii irratti jajjabaannaa jechuu isa kam yaada qabdanii jechuudha isin gaafachuu barbaada. Haguma soomanaa kana qofa wajji teenya moo sana boodas itti fufnaa? Itti fufnaa miti? Maasha Allah. Warra itti fufee bakka ga'u Rabbiin haa taasisu. Haala duraan nu diigu sammee Rabbiin nurraa haa qabu. Amiin. Haala nu ijaaru Rabbiin haa kaa'u. Allahu amiin. Rabbiin eega islimnaa kana nuun filatee islimnaa kana irratti nu dhalachiisee islimnaa keessa haga yoonaa nu jiraachisee jedhee tartiiba gaariirra Rabbiin haa kaa'u. Amiin. Tartiiba ilmaan islaamaatiin madura Rabbiin haa kaa'u. Tartiiba islaamni itti deemuu qabu, itti jiraachuu qabu, itti du'uu qabu Rabbiin haa kaa'u. Wanni hundinuu tartiiba qabu. Wajji deemuu keessatti immoo waan tokko tokko waan nu barbaachisu waan gorsaadhaa Muhammad Zainiin nu himee ka'ee sanuma Rabbiin ittiin nu haa fayyadu. Rabbi ittiin nu haa fayyadu. Beektuu dhaga'uu hin dhabne, fahamuu dhabneet faayidaadhas nuu ta'uu oole. Qalbiidhas ittiin deeffanne. Warra qalbiinsaa gama haqaa deebitu Rabbiin haa taasisu. Allahu amiin. Nama gorsi kun dawaa taatu Rabbiin haa taasisu. Allahu amiin. Kanaaf ogaa obboleeyyan xiqqaa guddaa keenyaan seera islimnaa keessatti akka itti deemuu qabnu yoo haala tolle haqa haadha abbaa akka itti eeggannu yoo haala gaarummaa yoo hin jiraatin numti haqa kana walitti dhufuun keenya Rabbiin haga tokko haala keenya tolcheetti alhamdulillahi rabbil aalamiin. Yeroo hedduu walgahii irratti walitti qabamnaa jennee hoggaa dubbannu wacaadhumaan adda yaatu maaliif haala keenyatu garaagar haala Rabbiin nurraan feene ta'uudhaan wal facaafne jechuudha. Haalli gaariin osoo jiraatee amma duras walumatti qabamne. Haalli gaarii wanni barbaachisuuf diinii keessatti namni walitti dhufuun kan inni danda'amu yoo haala gaarii qabaate. Nabiin Rabbiitis dubbate alayhi salaatu wassalaam ittaqi Allaaha haysumaa kunta wattabi'i sayyi'ata alhasana tamhuhaa wa khaaliqi nnaasa bikhuluqin hasanin jedhe. Rabbii kan kee sodaadhu bakkuma jirtu maratti halkan haa ta'u guyyaa haa ta'u haala jiraadhu mana jiraadhu masjida jiraadhu dirree jiraadhu Rabbii kan kee sodaadhu bakka jirtu maratti jedhe. Wattabi'i sayyi'ata alhasana waggaa hamtuun tokko immoo sirraa argamtee badii tokko dogoggoraan seentee bakka malle shayxaanni si dhaabee jedhe dafii toobbadhu irraa gama Rabbii keetii deebi'ee sana boodaan alhasanata gaarii hordofsiisii jedhe. Hamtu ati duraan dalagdee dabarsite san hoggaa toobbattee irraa deebitee waan gaarii dalagdee jette hamtuu san gaariin ati boodaan dalagdu kun isii qulqulleessiti hamtuu san sirraa haqiqii jedhe. Nama dalagaa gaarii dalagee jennaan hamtuun sun irraa haqamu Rabbiin haa taasisu. Waa hedduu keessa turre sana keessaa Rabbiin baasee fidee asitti wajjin teessisee nama sadarkaa gaarii irra ga'u Rabbiin haa taasisu. Nama badii dabarse sheena'ee gaabbee toobbatee irraa deebi'ee waan khayrii dalagu Rabbiin haa taasisu. Wa khaaliqi nnaasa ammas kanaa wajjiniin
نما وجه جرات وجد بخلق حسن حال غاريدان نما وجه جرات وجد حال غارين كن وما قالات أبيتمو متي وان أخافني لفقد دابني متي يو ربين قلبي نما كيسا نما دابي جد kan isin nama fayyadu jechuudha yoo nutis itti yaadne haala gaarii kasabne jenne rabbiinis qalbii keenya keessatti haala gaarii nu sabachiisa jechuudha haala gaarii kana nama yaadu rabbiin haa taasisu haala gaarii nama yaadu rabbiin haa taasisu kanaaf obboleeyyan muslimaa haadhaa fi abbaadhaan buluu keessatti haadhaaf abbaadhaan mataa qaqqabatanii jiraachuu keessatti yoo haala tolle akkasitti waan rabbiin nurraa jaallatu jarattis oollee waan rabbiitis haqa rabbiitis bakkaan geenyee haqa jaraattis bakkaan geenyee addunyaa akhiraa itti milkaa'uun yoo obsa qabaannee haala gaarii yoo qabaanne haalli gaarii yoo hin jiraatin hoggaa jarri lolan nutis ni lolla jechuudha akkasii miti hoggaa jarri lolan obsuudhaaf haala gaarii qabaachuutu sirraa barbaachisaadha ammas kana malee wanni jiru yedduudhuma keenyatti immoo wanni barbaachisu irra guddaan keenya islaama salaamatas ni beeyna malee waliin jechuu kana immoo rabbiin nurratti laafeef hoggaa walitti dhumne akkam jirti akkam nagaa kanumaan dabarfanna yoo nam tokko namni salaamata namaan jedhuufe assalaamu alaikum namaan jedhe hookam kanumaan dabarfataa turre jechuudha haalli akkasiitis haala islaamaatii miti nuti ilmaan amma lafaa ka'ee jiru waan taaneef manguddoo keessattis haalli akkasii dabarfatee tureerasi nu keessattis immoo eegalee ammas itti jira haala akkasii balleessuudhaaf nuti immoo seeratiin islaamaa qabannee hoggaa ol kaan salaamata walirratti babal'isuutu nurraa barbaachisaadha akkuma duraan nu dubbatamee jiru nabiin hadiisaan hoggaa dubbatu alayhi salaatu wassalaam afshu salaama wa at'imu الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام أو كما قال الرسول سلامة وللرتي ببلي سادا نياتا والناتي سادا وصلوا الأرحام رحيم ما متنفت دادا هل كان ما رفو كآتي ليلي الأبدا جنة نقادان سنتني جدجو نبي ربي عليه الصلاة والسلام سلامة وبلسون سير مسلمان راي أما حديث براتي سدي ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ما اسم كجلتو وهي الرد وان يو إسيسا دلقدني جدا والجالة اللي يدوغي سنتي أرقميك والجالة ثم لجنان أفشوا السلام بينكم سلامة جدوك سنتي ببالي سادا سلامة جدوك سنتي جالالة جدوك سنتي أرقما yoo fakkeenyaaf sila aarri wayii jidduu namaa jiraate nam tokko namni aara namatti qabu fi assalaamu alaykum yoo namaan jedhe aarri sila aaraa jiranullee namarraa galti jechuudha nageenyatu argama kanaaf obboleeyyan muslimaa haala akkanaatis rabbiin nurratti haa laaffisu bakka salaamataa kanas itti yaannee hookam jennee wal bira dorfatuu hin qabnu seera islaamii ittiin deemuudha qabna insha allahu rabbiin nurratti haa laaffisu waan gorsaa dhaggeeffannee jirra sanuma rabbiin dawaa nuuf fataa'isu rabbi dawaa nuuf fataa'isu haala gaarii rabbi nuuf kenna haala islaamaan malu rabbi nuuf kenna xiqqaa fi guddaa keenya dhiiraa fi dhalaa keenya rabbi nuuf haa milkeessu milkii dunyaatii fi aakhira rabbi nuuf kenna as keessa wajjin nu teessisee ka'ee bakka malee rabbi nuun dhaabe bakka malee rabbi nuun dhaabe haala malee rabbi nuun kaa'e jiruun malee keessa rabbi nuun kaa'e maalu akka qaba waan akka qabu rabbi nuuf kenna haala akka qabu rabbi nuuf kenna haala hadiisaa qur'aanaan faarfame san rabbi nuuf kenna yaa rabbi yaa allah
يا ربي وانسن إمنين من دبن يا ربي وانسن إمنين من دبن ترتيب الديني أعملوا يا ربي رنكاه ترتيب جرو دنيا في آخرات نوتر يا ربي رنكاه كان هذا أباك ينتظر يا ربي نكاه يا ربي ملكسي هذا في أباك ينتظر يا ربي ملكسي وبلاك ينتظر يا ربي ملكسي كأسجر ومتي كأسنجر كباسين سجر اللي يا ربي وبلا مسلمة هندما يا ربي ملكسي إبا ما كان يا ربي نفيسي إبا ما أسكي سجروا في كأسنجر اللي يا ربي نفيسي إبا ما مسلمة بكجر هندت يا ربي عافي كما ناك مجلس يا ربي نعافي خسرئ في رجي ساجلس يا ربي نعافي يا ربي يا الله كقلبي إبا مولي يا ربي نعافي إبيك ما قلبي ربي نحافيس إبيك ما قلبي ربي نحافيس دكانك ما قلبي ربي نفيس دكانك ما قلبي ربي نفيس بلا سمي في دجي ربنا جانها باس ركنا دنيا آخرة جل ربنا هاباس فتنة دنيا آخرة جل ربنا هاباس يا رب يا الله خداكن يكن ربنا فكيبل خداكن ربنا فكيبل خداكن ربنا فكيبل صومنكن ربنا فكيبل صلاتكن ربنا فكيبل ربنا بدران وعاتب قرآن جهنم ربنا تايسين يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله تكون إجولي هالرأس كستي والقيتي ملك دنيا آخرى يا رب فدين ملك دنيا آخرى يا رب ولتكبير إرافد ألا ملك دنيا آخرى يا رب ولتكبير نموان والقليب أرقتي قدبه يا رب نتعيس يا رب يا الله كذا كن يكن ربي هركدو وانو قاسم سايت كن يرى رب هركدو وانو قاسم الدنيا ربي هركدو وانو قاسم إنما قلا قد تسرق ربي هاتايس من قدو كن يرى ربي نفهم كيس ور أبا بكر دا وجنين كاف ربي هاتايس ور أبا بكر وجه كاف ربي نفتايس يا رب يا الله يا رب يا الله دردرك يا ور علي وجه كاف ربي نفتايس يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله ألا كن يا ور سميا وجنين كاف ربي نفتايس ملكن يا بك خير ربي هذا صدرك قدر ربي هاكاو صدرك قدر ربي هاكاو علمي عمل ربي نفكت إيمانا في تقوى ربي قلبي كن نفجيس يا رب يا الله يا رب يا الله يا ذا الجلال والإكرام سأ إجابة سنر يا رب نبوسي سأدعى إنما قبل مر يا رب نبوسي خيري هل كان كيسجر يا رب نوافق خيري باتي كان كيسجر يا رب نوافق إنما باتين خسارات أن ردبرت يا رب ننتايسين يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين يا من له الدنيا والآخرة يا من له الأول والآخر يا رب نودقه يا رب نودقه يا رب نودقه يا رب نودقه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين
آمين آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين